Nanifa. Maal ibsaa jaaniin tokko jaalli ibsaa lama maali maqaan isaa mucaa fadhiitu ajandaa dandeessu kophaa ta'eetiif fidadhu maal jee akkan lolaa maal marraa fadha jeetiin raawuse. Jaalibsaan eenyu? Jaalli ibsaa gaa'oo gaala re'ee ijoollee suudii warra wanta jaaldayyuus kun asii qabu jiran jira. Jaldayus kuni. Jaldayus. Boo ijoollee filaashitti ibsitee silkii jala teessu moo hin beektu? Aboon yaadachiisaa gaa jara keenya. Een jaldayus. Ijoollee suudii jiru takka boo ijoollee nuti harargee jaanii uummata wantaatu ijoollee uummata arsiiti wajji. Jaaldayyuus tokko faa warra garaa rootoo tokko faa sabboona mamaan jaaniin tokkos hagaraa gudda. Tokkos hamataa kan akkana godheetuma kaameeraa jala dhiibataa ol tokko. Dabbaal nan beeka. Dabbaal sanis mataa akkana godheetuma kaameeraa jala dhiibata. Ija akkana godhee. Ijoolleen suni amma laala ani biyya tana eegan dhufee miti kanas silkee iskiriinaa qabadhe sii galee. Gaafa silkiin iskiriinaa Motorollaan beektaami? Yaa ni beeka. Motorollaan gaafa dhufu haawwii faadhaan gaafa san qabatu eegalle sii galee. Waraana amma silkiin eegal Samsangiin tunii fi haawwiin lafa ajeessite qabatu eegalee wajji TikTokin fidee wal nutuqqeesse dhiisate sana. Wayii si gaafadha. Amma silaa ibsaa namni si beeku ni jira. Footoo teetis ta dur sii biyya jiru faa sii silkii qabu sii jiraami. Akshino durfaa harka qiisha kaayyatee kana footoo qofaa agarree jira asirratti. Isaanis silaa qabaatanii ni fidan turan. Jalaa gabbaatan. Ani footoo gaafa duraanii jaalalleeti jaa wajji keessa agarsiisa. Eegalee. Amma footoo tana jechuudha. Amma isaan gadaa sana gaafa sanii hin beekan. Waa gadaa sana looba baasii jiranii dhiis. Laala. Awwa dis beeksisa disiga. Brooki. Amma ani jettuuni maafiyaa. Ijoollee tana gisee kan laalu tattaabadhaan yoon isaan iyyisiisu fedhe wayiif. Sii galee. Awwa duruu kiis beekta gaa'isaati biyyattu. Boo ani barbaa'u amma footoon tun sigarsiisu waggaa 10 dura bara. Waggaa 10 dura. Bilisa kee. Waggaa 10 dura waa ta'u darte. Aboo ibsa. Waggaa 10 dura. Umriin deemee. Ani umriin waligala waggaa 28 amma kan jiru. Sii galee. Bakka yoonee wani takkaa jira sii galee bakka waraana amma katti amma waan isaan irra jiran kan nan beekan bakka isaanii tana dabree beeka waan ta'eef bakka hogga viidiyoo waraabanii uffata waraabanii. Alama silaa ibsa bakka isaanii tana biraadhe yaadaan silaa wallahi silaa ina jiraadhe waan takka irratti hin karoorfadha. Wayii irra karoorfadhu biyya tana biyya meeqa keessa dabree bahara qaxxaamuree dhufee faayidaa malee taa'ee asii nama arrabsee namni amma yoo asirra ibsaa namarraa asii nama arrabsee bar gaafa ganda galtu namni gaafa sii biyya jiru namni kabajaa walii qabdu hin jiru ollaan namni gurguddaan irraa qaanfattu hin jiru. Akka ajaa'iba. Ni jira bara. Akka ajaa'iba. Ni jira namni irraa qaanfattu. Namni kun ilmoo gaarii si beekan ilmoo naamusa qabdu namni si beeku ni jira bara. Of course. Ijoolleen tun amma ijoollee dardaraati. Ijoolleen fuudhini. Ijoollee ganaa soddaa mana hambaa deettee intarneetii naa kan namaan jechuu deemu bara. No way kuni akkasitti bal'isanii nama yaaduu miti sii galee suni yaaduu si barbaachisa akkasitti bal'iftee sii galee nama sammuu qabuu fi barumsa qabutu dira sammaratti dabbal'isee. Si jammara gaafa isaan karaa suuqii dhaqanii. Dhaggeeffadhu. Hayee. Namni tokko kaayyoo qaba. Dhugaa. Obbaa dhufuusi akkaataa itti beekamuu qaba. Yaa. Wallaalaani uumamara keessa laaqqateeti ulamaa ifaa arrabsan amma nama jimaa jaalatu nama jimaa haraamesullee miti garummoo yoo ulamaan waan kana sitti himne naan jettee wanni kun waan ishii jaalatteef miti waan dhugaan natti himte jedhan fudhaan hin arrabsu sii galee amma fakkeenyaaf sheekotiin tuqan musliima akka fadhallee ta'u
sheekotiin arrabsu. Sheekotii arrabsu yaa jechuun akka amantii sanii namni amantoonni yaa akka amantii sanii deemu jira malee akka mataa isaatti deemaa hin jiru. Waan isa fakkaata tarii wanni ta'a waan ta'eef maali jennaan ansi jammaree an dhugaa jirtu ammas nama narra waa beekuu fi nama narra waan beekne jeetin madaala. Nama raawwu tuquudhaaf nama nan tuttuqu si ilaalime. Nama nan tuttuqu kana ilaale xiqqashoo namni kun bakka hin bilchaanne bilchaatu qabaa jeetin tuqaa Igale. Namni kun keessa isaa qafuudhaa ምንም በቃ ከኔ በላይ የማውቀው ነገር የለም ዋና ኦሊ ዋቤ ሁታከን ቀቡ ጀቱን ጥቆ ኦኬ namni beekaa jechuun nama quudhu beekamtis namaa kan nama dhaggeeffatu. Ani uumaati jetti useetis nama sun tuqu nin taphadhaa miidiyaa kanarra immoo nin qalladaa garuu ijoollee xiqqashorraan nu naafsiisin. Because tun ganaadha ijoolleen haa guddattu. laan arman nama bilchaataa yookaan dardara Oromoo keessa bilchaataadha. Kutaa kamiifuu ni fayyada. Abbaa maraataa fi fayyaafuu ni fayyada jee namni tokko kaniin amma akka TikTok yookaan sooshaal miidiyaa nama laaluurraa fura hubadhuutti eenyu ni beektaa? Duba kun gaafii qabaa biroo kiyya aanaree. Sirrallee naannoo kun yoo atillee dhatte sirrallee xiqqoo wantaa jira. Kun gaafii qabaa aanaree amma fakkeenyaaf hoggaa salaalee keessatti waa ta'uu nan dubbadha hoggaa arsii keessatti waa ta'uu nan dubbadha sii galee. Nama dubbanne kam jantaanaa dubbii gandaa tanumaa waan dubbanne. Nama dubbii gandaan dubbanne moo? Awwa dhiiraati wallahi inni birraa jamaal saayima kiyya akka dhugaattiin dinqisiifadha. Ati eessan birraa fiddee TikTok keessa haasa'uu jirta birraa warra Feesbuukaatii miti? Feesbuuka ta'uu TikTokan fayyadamu fooloorsi dilan qabu ni qabaa bara. Anta akka TikTokara jechuun nama liivii seenee rabshaa dhaabu malee amma birraan faan TikTokara hin jaaman. Warri liivii seenu walii lama. Amma mana kee kanatti kutaa tokko narrabsamne namni tokko haati namaa narrabsamne miskiinni narrabsamne. Mana kiyya kanatti moo? Takka anaatu arrabsa malee namni tokko dhufee mana kiyya kanatti hayyama kiyyaan ala waa arrabse jira yoo jiraate as baase. Namni bari namni waa walii kafalee barra warri amma sirraa ijoolleen suudarabee akkama godhattuun bara yaa booleen cumanaa kanni waanaa kanni maarree naa godhe bakka maarreetti bara waa kananiif akkas godhanii bara. Nama caanii ta'ee bar hudduu dhalaati raasoo nama hudduu dhalaati raasoo warri suutii dhiisi. Isaantu gabbaa eenyu gabbaasamee waan kana isaantu gabbaasaa bara. Laal torbaan tokko namni nu laalee jechuudhaaf torbaan tokko namni nu waa laaluuf gaffidatanii hudduu nama xiqqeessanii namarraa haasawan isaanuma sii galee. Ani waan takka kaniin beeku ibsa waan takka hudduu dhalaa jechuun tadhiirti keessaa baati. Tadhiirti deebitee fuutu. Tas wajji dhalatte. Silaa kanallee taa'u xiqqoo yaadanii waan meeqa waan dila takkaa jiraate takarnaaf qabu ilmi dardaraa tokko maaliif jennaan ilma dhiiraati ati ilma dhiiraa taatee waan dila takkaa jira karnaaf qabuu qabdu kan namni sitti himne ka'atiif fitti himtu waan dila kana namni irraanfatee tumati deemu lubbumaaf namni hoolaa namni namaan jee namatti nambifnee bara. Hoolota biyya Arabaa jaanii keessa siyaaman arrabni Arabaa waliitu hoolaa yoo namni siin jee sitti nambifne dhugaa. Yaa ati amma maal godhiisi ati waan gurguddoon haasa'ee ati ijoollee waggaa 25 wajjin haasa'u jiraadha dhaggeeffadhu biroo kiyyamu waan siidha. Tapha dubbiin goone qaama sadii nurra guddaadhaatiisi maal tarra geettee ibsa. Oye anamata sadii afur yoo ganfa gaadhe afurii sira jira. Stiil waan. Deemsa kan jirta. Yaa dhaggeeffadhu. Next amma Timsa gali dhiyaadhee jira cinaa irraa nyaadhe waan siidhaamu waa'ee Oromoo kana keessaa cinqii Oromoo kana keessaa bahe cinqii warroota kana fooloo irraa deeffadhu warroota akkatti cinquma haasa'u miidiyoo irraa. Bilookiin godhe wanta isaanii waliin qabnu bilookiin godhe. Yaa ajanduma fidaa oolan ajanduma maarree rabshuma kana sammuun teetuuni imooshinaal taateeti har'a eenyu feenyu wallolee qofa si yaaddi. Har'a eenyu arrabsaa jiranii har'a arsiimoo maarree harargee arsiin tunis akkam wal gootee bakka barboo miira keessas galchan sii galee gisee akkaataa ijoolleen arsiin godhatu hoolayyiin tunis anumaa kanaa miira keessa galchi sii galee. Waan takkaa si gabaaddeessa suudii jirtee fi seetu ati dubbii isaanii tanarraa eegaltee. Bara akkasuma nafsee baraan bakkaan. Kana hunda caalaa. Suudii jirtee fi seetu. Yaa kana hunda caalaa wanni aarifni ijoollee Suudi Arabiyaa shamarri Suudi Arabiyaa aarifa.
wanni Ni argaa. dalagatan. Ni dalagatan. Akka Valentine illee ni dalagatan. Isaan oguu rabshaan dhufes irfoona gurra kaataniiti Silkii lama kaatanii meeshaa dhiqan. meeshaa dhiqan nama ganaa keessa jiraa hullaadhanii bar hubaa'uun qabani. Kan dhufee lolee hunda bakka. Sagalee namaa si beekan gaa isaan amma. Anagaa. Lakki isaan gisee akkasii erfoon uffatan. Sagalee namaa hunda takka takka beekan. Kun abalu, kun abalu. Takka takka beekarre. Awoo. Amma Oromoon akka asirraa qoratu nama fakkeenyaaf way maarree ta'e, way maarree ta'e, way maarree rakkate, way maarree mee eenyu abbaa isaa haganta isaa keessaa maraataa hin qabne mee as baasa hin jiru bar. Mee eenyu abbaa isaa hollaa isaa keessaa rakkataa hin qabne abbaa isaa hin jiru bar. Abbummaan asirraa akkatti wacuun marti isaaniitu jechuudha. Akka waan namatti sadaqatu dhabee asirratti dhufeetuma maarree abooni gargaar Oromoon haa gargaartu Oromoon maarree taatu ni hijiban you know bakka na argaata akka sadarkaa ofii kan tanumaaf fiigu jira malee ka obboleessi isaa achi rakkatu asii qarshii maarreen kan nifaa jaa numa kan naa bar Oromoon tun rakkoon ishii ibbeessisuuf cinqamaa jirti namu amma addunyaa kanarratti waliin argarra amma feemasuma akkatti follower amma akkatti nama miliyoona senu jiru kan amma yoo rabbi jeebarra baatti xiqqoo booda miliyoona jira sii galee miliyoona kanaa qarshii miliyoona 8 miliyoona 5 kan inni seenaa jira ibbeessisuudhaaf sii galee ibbeessisuudhaaf amma mucaa Oromoodhaa kan miliyoona 10 qabu ni beektam miliyoona 9 kan Yaa freedom. eewa miliyoona meeqa qaba 9 qaba Miliyoona 9 qaba kudhan seenuu deema amma. dhageettiin isaatii fi dhageettiin yoo laddaa beekaa dhaawin oolaa. Vaayiraalii keetiif qasaatti soolata. Waladda. Bakka foloo jechuun waan biraa gurra namaatiif atteeshin namaa haatu waan biraati. Oromoon kanan beektu foloon si kabajii Oromoo wanni itti bakka nama anama hundaa'uun kana booda bara afaan biyya tanaatiin hin dalagaa karoora Amaariffaan hin dalagaa waa hedduutti hin qabadhee deemuu jira sii galee. Ani amma doon tana Tigraayiif sagaleen ta'e beektee Amaariffaan hagam beekutti. Achi jala dhuftee taa'ee maarree godhi maarree itti naarrabsite Oromoon tun. Junta bitamtu gantu siin jenne. Fakkeessichi maarree naan jedhu. Laal jara keenya yoomillee taana ilma musliimaati nama beeleen sagalee ta'uun dirqama irra jiru. Gaafa isaan dirree Somaaliyaati Oromoo buqqaafti jedha. Lolaaf siyaasaa buqqaasan malee uummata bal'aa Tigraay sanii miti. Bar nama keenya jechuun hagas takka bal'isee yaaduu hin danda'u bar. Gaafa Tigraayin ummanni mootummaan Tigraay TPLF biyya harkaa qabdu uummata Oromoodhaa Somaaliyaa keessa jirtu Somaaliyaa wajjin buqqaafte san hawaasaa miti godhee mootummaa wayyaanee sanii addan beekan. Mootummaa fi nama saddan beektan siyaasaa sanii fi ta'ammaa sana saddan beektan. Tun beela suni waraana you know beela jechuun waan namni obsuu danda'u miti. Beela jechuun Joon Daani'el faan amma isin akka dubbattan kun isin asirraa miidiyaarraa afaan banaa turtan teessanii haa jettan midhaan faatanii Boorana geessaa turan. Siigalee Oromoodha namni isaan Booranatti geessaa turan. Joon Daani'el ni yaadattan. Arrammoo haadha Joon Daani'el san faatu beele. Sagalee akkamitti hin taaneef beelaa baroonni kun obboleeqi siyaasaa miti. Wanni kun wal faraqa akka nama guuza walii walii. Uummata barboo uummata kana laalee. Awaa addunyaan faraqa namni har'a rafee baru ganama ka'uu isaatu rabbi beeka. Oromoon deemee wanni sammuu sii nagatte. Diinaa qabi dhayi bashar godhi mataa keessa dhayi. Diina Oromoo miti dhayi. Kanaaf Oromoon bakka deemtutti ibsamee laala. Bakka deemtutti waan nyaatti bakka deemtutti sabni fadhees ni jibbeesiidha. Yaa of course wallahi amma nuti amma dhaggeeffadha jaalattanii jibbitanii anamma Itoophiyaadha jaalattanii jibbitanii rabshaa takka keessan godhu. Waan isin wajji osoo Oromiyaanu Oromootti buqqaafna jedhani uummata wallaalaa kana garaa barsiisuun ni jabaatti. Barachuu qabdan Oromoon barachuu qabdan. Nuti barumsallee qabaachuu baannu nama barate dhaggeeffannee jirra. Yoo hagamillee dandeessan gurra keessan ergisaa nama barateef siyaasaa dhaggeeffadhaa haasawa nama hayyuu dhaggeeffadhaa.